بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في أردفتوتا سلام تانتي يبكم جرتتي سناقيش سنين جتشا. قبل أن نبدأ وصوني قال لدرتي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي رتك صلواتنا بفتنين بربادا. إن شاء الله تعالى الرانتنا wanni barsiisuu deemnu waa'ee fayyaarraa. Duba gartee yeroo hedduu hoggaa nuti waa'ee fayyaa kanaa namaa himna jenne namoota naqsiinis ni jiranii faallaan jechuudha. Tanaaf wanni niin jechuu fedhu san duratti ati namni viidiyoo kana daawwachaa jiru yoonii fi daa'imni kan si bira jiraatu ta'e viidiyoo kee dhaamsadhu daa'ima biraa fagaadhuun yoonii fi ijoolleen xixiqqoon kan si bira jiraattu taate viidiyoo ta'e ijoollee amata 18 gadii biratti hin laalin amallee ijoollee gartee teenya xixiqqoo birattis hin laalinaa jechuu fedheeti. Viidiyoon kun dhiira qofaaf atis yoonii fi kan shamara taatu taate abbaa mana keetii yookaan rakkoon ammaan himuu deemu kun itti jiraattu ta'e viidiyoo kana akka inni laalu godhi jechuudha. Rakkoon tun irra guddaa nama keenyaa keessa numa jirti. Ijoolleef biraa fageessuun dirqama. Sharxiin duraatan viidiyoo kanatti ilaaluu dandeessu daa'imeef biraa fageessuudha. Egaa daa'imeef biraa fageessitee viidiyoo kee ayirfoonatti kaayattee laaluu ni dandeessaa jechuudha. Tuba obboleeyyan wanna kana gartee wanni dirqama godhee himuun nu barbaachisee fi waan namni keenya gariin irra guddaan haala kana jiruuf jecha. Haalli kun haala kami jennaan haala gartee hoggaanii fi gurbaan jaartii isaatti dhufee dafee bishaan irraa jiguu akkanumatti isiirra baanaan bishaan duruurraa jige osooniif fedhii isiif hin eegin jechuudha. Wanni kanaatun ammoo hedduu namni keenya waan ajaa'iba sitti haa himachuu ni qaanfata. Haati manaatis silaayittuu isa heerumee ilmaaniin irraa qabaa. Akkuma walitti dhufanitti ilmaan akka tasaa rabbi isaaniif kanna. Ilmaaniin irraa qabaa yoon ganaa gartee isaa wajji wal hiikee bahee harmallaanaan ja'anii jetti. Tanaaf firraa usteetuma sabbartee teessi miskiin. Jiruu isii keessatti raahaa hin agarree jechuu isiin. Inni immoo waan tana namatti firraa himee aboo rakkoo kanaan na jira. Rakkoo kanaa tana furmaanni maalii hin jedhu waan ajaa'ibaati. Rakkoolee nama keenya keessa jirtu godayyuu seennee baasuun dirqama. Amma namootan kiniina fayyadamanii jira hoggaanii fi haadha mana isaaniitii wajji wal qunnamtii godhan. Kiniina fayyadamuun ammoo infekshina guddaa isarra fidaa deema. Maaliif jennaan booda irratti gaafa gartee bakka kiniinni hin jirre hin dheeyne muumma kiyya useetuma rafaa jechuudha. Faayidaa takka hin qabu. Asumaa gartee nyaata nyaatee rafee firraa hirriiba isaa har'a godhaa oole jechuudha. Maaliif jennaan kiniinni hin jiru jechuudha. Infekshinni kiniinni fidu akka gurbaan kun yeroo biraatiif kiniina san malee waan san fayyadamuu hin dandeenye isa godhaa jechuudha. Taakka ammallee dawaa adda addaa warra fayyadamee aronnoon dawaa gartee uummanni faranjii kun tolchu kiniinnummaan gartee mataaf nuti liqimsinu kuni yeroo dheeraa booda amata dheeraa booda infekshina qaama keetirra fiduu danda'a. Osoo dawaa xabiicii fayyadamnee bareedaadha na fakkaata. Amma keessaafuu kiniina gartee dukkaanaffaa gurguran gartee biyya teenya keessa hedduudha. Kiniina dukkaana gurguran carqii irraa tolfamuutu jira. Waan kana hunda ofirraa eeguun dirqama. Duba gartee eegaan hagana dubbadhe wanni niin jechuu fedhu furmaanni namootan
hoggaa haadha mana isaaniitti dhaqanii bishaan useetumarraa jiguu furmaata isaaniitiin takka takkaan si hima. Viidiyoo tana iskiip gootee hin dabarsin guututti dhageeffadhu si fayyada. Qiyaasaa wajji namni ka garii osumatti hin dhaqiniu luka walakkaa dheenan duruu bishaan ka gannaqatu jira. Kanneeniif rakkina isaanii ifii kadafee gartee oggumarra beegannaqatus ni jira. Kanaaf rakkina isaanii takka takkattiin addasii hima. Osoo viidiyoo iskiip hin goone tartiibaan dhageeffadhu. Habbatul Rashaad waan jedhanii ni jira. Habbatul Rashaad jechuun muka gartee qonxar fakkaatu yookaanu Habbatul Rashaad afaan Oromoottiin sifaasni jedhanii ammoo afaan biraatti shifuu jedhaniin. Shifuu jechuun midhaan ammaan asii footoon si garsiisu kana shifuu tana ni fidatta. Muka shifuu jedhaniin kana ni fidatta. Firii shifuudhaa jechuudha. Shifuun tun dhukkuba hedduuf dawaadha. Namootan handhuraa gadiin isaan dhukkubu taakka. Namootan handhuraa gadiin isaan dhukkubu. Yoonii fi kan ganama subii waan tana bishaanitti naqee dhugu ta'ee dhukkubni san irraa deemaa jechuudha. Okey, ayyee karaa dawaa keenyaa adeemnu. Namicha bishaan dafee irraa jigu kanaaf maal godhan? Shifuu tana taakka. Shifuu ni qopheeffata. Deema aslii ni fidatta. Deema asliis. Achi booda aannan kubbaayyaa biyya teenyatti kubbaayyaa hojjaatti dhuganii jira. Qalaasa yookaanuu mee akkam jeetiin isin garsa. Okay, qalaasuma sanuu fideetiin isin garsa. Qalaasa aannanii tokkotti aannan neeyxee achi booda shifuu tana fuutee aannan kana keessa neeyxee bakka aannanii bishaanis fayyadamuu ni dandeessa. Garuu immoo aannaniitu irra bareedaadha. Deema fallaana tokko fuutee shifuu fallaana takka fuutee itti neeyxee walitti laayxa. Eega walitti laayxee oowwaasaa tahuu qabbanaawasaa tahuu ni dhuyde jechuu geggeessita. Meeshaa Allahu ta'ala viidiichuma isaa guututti si garsiisaa yoon harkaan godhe irra bareedana fakkaata na hordofime. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkuma magartan kana obboleeyyan deemaa fi shifuu fi aanan dheeyfatta. Ishiin tun shifuu jedhamti. Habban Rashaadis ni jedhaniini. Maqaan isii immoo shifuutti beeynaa jechuunuti. Okay, eega isii tana haala kanaan dhiheeyfatte booda fallaana tokko fuuta. Aanan oowwaa ta'us qabbanaawaa ta'us homaa rakkoon qabu. Fallaana tokko itti neeyxaa jechuu aanan keessatti. Bakka aananii yoo bishaan fayyadamtee sunuma ta'a. Eegas booda deemaas fuuteetii fallaana tokkotti neeyxa. Deemi immoo fallaana gartee shifumaanti neeyxa kana tahuu qaba. Deema aslii tahuu qaba. Deema sukkararraa tolfame tahuu hin qabu. Haala kanaan waliin garagalchitee haga isaa wal keessa seenanii eeydee eega isaa walitti laaqaman booda gawgootaa jechuun shifuudha jechuun dhukkubawwan adda addaa hedduudhaaf dawaa. Wanni tun ammas dhiira qofa osoo hin tahin shamaraafis dawaadha. Akkasumatti rakkoon gama dhiiraa jirtus gama shamarraniitis jiraachuu hin ooltu. Haala kanaan waliin laayixee yeroo gartee ganamaa gaagootee dhuyda. Achi booda ati leenca taatee gabbaataa jechuu akka taraa duraatti fedhiin ogumata akkatti rim jettee sirraan diigamtu haala kanaan dhuyda. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dawaa isinii haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Inshaallahu ta'aalaa wasfumaan ammaan si garsiise kana haalaan ammaan si garsiise kanaan jarrabdee torbaan takka torbaan lama torbaan sadii haga baatii lamaallee tahuu danda'a.
gaafaati kana dhuyde dhukkubawwan gartee rakkoo waan sanii fidaa yeroo gabaabaa keessatti sirraa huchiisa bi'iznillah insha Allahu ta'ala. Tana malees viidiyoolee gartee waa'ee dawaadhaa kana takka takkaan insha Allahu ta'ala itti isinii fufuu yaala. Yaada keessan komentii jalatti naa kaayaa. Ammallee gartee obboleeyyan kiyya kan rakkoo ilmoo dhabuurraa dubbatan ni jira. Sanis insha Allahu ta'ala viidiyoo tanatti aansee waa'ee shamarri maaliif ilmoo dhabdii, maaltu ilmoo isii dhorkaa, maaltu caqiim isii godhaa, tanuma dur rabbiin irra barreesse moo laata dhiiroo dhukkubarraahii waan jedhu san takka takkaan dawaa isiitii wajji dhibee isiitii wajji isinii himaatiin ofa. Warri chaayinaala keenya kanaaf haaree taatan like yoo viidiyoon kun isinitti tole like godhuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo waa'ee gartee caqiim yookaanuu masheenni kun haga waa'ee masheenaatii fi waa'ee caqiimiin walitti deebinutti masheenni ka dur gartee uumamaan jiruu jira, ka dhukkubarraa dhufuu jira. Hundaahuu adda baafnee haasoyna insha Allahu ta'ala. haga فيديو سنين ولد دفنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.